Nattin tolle anaan kan obbo Lammaas kan Abiyyis viidiyoo irratti arge malee sana hin argine. Tarii hin barbaachisu ta'a bakka sanatti isaaniif. Anaaf immoo bakka sanaan alatti uummata koof kan iddoon nan barbaachisu. Dooktar Abiyyis fi jaalleewwansaa obbo Lammaa fi jaalleewwansaa tifoozoon bitaa mirgaan yeroo ho'e sana. Yeroo sanatti Ormis akka taabotaatti yeroo isaan baatee takka mataa irratti qooxii irra baatee yeroo deemu sana Oromoon keenyas yeroo akka malee machaa'e sana yeroo sanattani ho'a sana keessatti inumaayyuu ijaan bu'e. Ija kanan bu'e jalqaba isa deeggaruus isa mormus ijaan bu'e. Maatu dhufa waltajjii kanarratti argamuu qabda gaafa naan jedhani sirba naa filatani. Amma maqaa dha'uun barbaadu jirra qofaa sirbita geerarsi hin barbaachisu jedhan filadhaan jedheen. Agayoonaatti dabballeen dhaaba kamu kan mormus kan biyya bulchaa tures sirba naa filee sirbeen beeku. Sirba naan filadheen sirba waan ana sirbu anaaf dhiisa yookaan waltajjiin kun nattaafu maaliif sittafa nama du'aa jira. Finfinneetti diggisiin kan jiru Finfinneetti malee Harargeetti miti. Diggisiin kan jiru Finfinneetti malee Mooyaaleetti miti. Yeroo sanatti akka malee karaa Sumaaleetiin rukutaa turan uummata keenya aangawoota TPLF jeneraalota TPLFtu rukuchiisaa ture. Gariinidhaa jirti gariin amma dhibee waaqaatiin kan du'e jira. Lakkiidhanii aagaa ta'uu baannaan nattaafuun jedhee dhumarratti egaa waanumaan taniin taaneen kan goone jedhaniitumaan deeme jechuudha. Gaafan deemu namni akka malee maatii tokko keessa namni 8 akka dhume qubanan qabaadha. Walaloon gaaf sana fayyadame sana opportunitiin akkasii kanaaf yeroo reef jechuun aangoorra ba'anii ji'a 2 ji'a 3 tingoo baay'ate. Kuman siin jedhe yeroo tifoozoon machaa'e sana jechuudha. Nurraa dhoowwu yaa Lammaa nurraa dhoowwu yaa Abii nurraa dhoowwaa yaa biyyaa yookaan qeerroottan iyyaa. Yeroo sanatti waa'ee gaaffii abbaa biyyummaa Finfinnee kan Oromoo godhaa hin godhiina simbaa chimbaa yakkamtoota nuu qabaa miti. Uummanni du'aa jira. Yeroon jedhe sanatti gurbattiin kun walaloon kan dhufuuf Asmaraadhaan han jedhanii akka waan warra keenya Asmaraa jiranis abaabootti kanneen galchine sana booda ta'e egaa suni akka malee bilbilaan waan hin taane akkana amma naan jedhanitti jechuudha jechuun